السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا كنيا كم جرتنا نجاح فيادا جروف جراني مال فكتا ما شاء الله بقى جراتني أكون بيتني قارس وبليس خينيا تكو غرغارو يانا والديني تمسافي غرغار سكيرو روميا أمانة نخني أمانة سنفوني أنا في بونا في عبدي محمد ولين تاني أنيس قاكم بيتني تكاميرا ماني ساني دي كسيتي إن شاء الله وهركا كبرني ديني وبليس خينيا سنس لالي akasitti video isaarraalle waraabne isinii maxxansina wanni video waraabne maxxansinuuf waan biraatiif miti akka ilma oromoo harakkate bira dhaabbatan maaliif ilmaan oromoo hedduu jira biyya tana keessatti harakkatanii wahuma dawaalle wahuma sila masruufa manaalle dhabanii jiranii kanaafuu nuti irkoo walii taanee wal cinaa dhaabbanne wal gargaaruudhaan duraanis tanaan waliin beeyna ilmaan oromoo biran dabru akkasumattuu gaasanuma wajji sanuma sababeeffannee arra dayinee obboleessa keenya san viidiyoo irraa waraabne isinii maxxansina yuutuubii waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaatii fi yuutuubilee biraallee kadagaatii fi akkasumattuu yuutuubilee hedduu irratti isinii maxxansina achirraa bilbila isaanii fudhattanii bilbiltanii obboleeyyan keenya akka gargaartan sinin jenna baatii rabadaanaati baatii araaramaati baatii du'aayiiti baatii silaahu ilmi namaa arra wal gargaaree wal bira dhaabbatee dadhabaa keenya harka qabnee ol kaasnu kanaafuu baatii tana khayrii isiitti fayyadamaati obboleessa keenya obboleeyyan keenya ka biyya kanaa keessatti biyya namaa keessatti rakkachaa jiran bira dhaabbadhaa biyya fedhe haa ta'u bira dhaabbadhaa waldeenni tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaa haa galatoomuun jahammallee arrallee borullee maaliif inni waan guddaa dalagaa jira waan hedduu nu gammachiisu waan hedduu itti gammannu hojjechaa jira maaliif biyya namaa kana keessa jiraatee lafa namaa biyya ambaa kana keessa jiraatee waan takka walitti qabee shingii fi summuunii harkatu walitti funaannatee namasaa harakkate biraa dhaabbatee gargaaruu isaatiif hedduu itti boonna maasha Allah waldee kana biraas akka dhaabbattan gaasumaanii dhaamsa keenya dabarfanna maaliif waldeenni tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaa kawaa hundarraa hin waliba lammii fi tarakkatteef dhaabbata lammii fiitiif jeesuma lammii oromootiif bakka rakkattetti oromoon bakka dhikkattetti bakka cinqattetti bakka waa barbaadetti خبرة أوات إسا جيتين عبد الله وان كانت والدة تمسا في كركار كيرو رومياتي في أكسمتو هاوسو تاني هاوسو كيرو غنما وجين تاهاتي برا بدا إسانتيس دبلما وربيا خنا خيس جرتن وربيا أمبا خيس جرتن أمو يادا في كامان برجرادا سنجنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota hordoftoota keenyaas dachaanee jirra imaltuun teenya akkumatti fuudhetti jirti amma qabdii irraa dachaanee 45 naannoo jawaazata kana madditti argamna mana obboleessa keenyaa ka dhukkubsatu biratti argamna assalaamu alaykum mee eenyusin jammaqaa kee محمد أحمد iddoon dhaloota keetii wayis أنا أطباق ورشام غرحمون harargeelita أنا أطباق ورشام غرحمون maali rakkoon fayyadamni kee maalirraa kan ka'e fayyadamni kiyya kun narra turee jira amata meeqan baay'ee amma waggaa sadii jechuudha keessan jira jechuudha waggaa sadii maalirraa dhibdeen tee maali dhibdeen tiyya gaafa dura anni kunniin okkola sabuma lola biyya kanatti kan ta'e shaaru kayyaan kana gartaan takka shaaru kadhi seera saasoo mul'atu lola gaa'e misaa'ila kana akkanatti irratti dirqin jee kana soomana tokko soomana yeroon suni akka abdura nyaannee dakkara gallee muduu bu'e anu jala laallee dura miila kiyya kana gaduma kanne lafti halle yaada joog jeetuma ol deebi'e hoggasiif immoo dhukkulillee achi booda sun okkolee deemu jirutu hojii biyya kanaatti ni beektaa hojiin hojii ulfaattuudha sababa sanii waan lola kana waan sababa lola kanarraa kan ta'e
ميلا خنان أن حليا وجلا ناركو بدي سيجولا ميلا خيانة تقولي بيرو في كيسة تنمر أقوله وسمع أقولاتين وجلوتو سهاركم بتوكونو أني كون قبلنا قلا شارع سخري بكجان شارع مدشو شارع مقدشو زبيري من علي عبد الله سارة جنا زبيري دال كوميدي صح أتشين قلا أصلا أتشيلو هالكل ده من إسارة ونيشورا سكابيتي يرون سكابيتي يا من علي داون أيوة من خيار خسا بكين أنجلو تبقى هجيتين قلا بيخ أكلمون نجدو خراب ديما هالكنا أتشيل بارا رفضي إمارة غرقل إمارة غاري إمارة خوفه أما هو بسان الحمد لله بدأت ما لقاه بس من كارجم نانجي دكتوري يرون سكيستي ينتظر تونسي mana akhirnya nama yang tu wani mana akhirnya itu semua yang hinjiru Osman akasi jirat do Osman mana akhirnya hanisani makadu hanisang kadu Anwar dema jirti cudi dentu Anwar dema jirti jawab kan amudal fakir yani dawa insan nahanan nyat itu dawa nyat itu ya sedikit tu akhirnya nagodo itu dawa Allah fela Lafay sedikit lafay sedikit Kami milih hono linte. Linte buat akal dia sudah. Gadi sendiri. Tala. Nama nak dia bisa nama kena dia bisa. Mea seperti tala yang sisa ni apa? Lengkap. Tala bakat mali apa? Lengkap. Yoni no tak kasinggo ni. Waktu tu yoni. Waktu kasinggo ni tu. Singgul gara. Gargasi sani, dua lah sani mana tahu jalan. Yero sangkesti yero nanti amat sangkesti mana akhirnya sani tak khalid lagi. mana akhirnya ada dia sini ودوان إنسان نحن نجرو من أخما إنسان نقول أنا هنجرو أنا كمان تاجر أمشان سماير جرا نم نانجي يروح الدنيا يرنا قال فدي يرنا رمضان نابر رسي جرستي ثاني تقال فدي نم نيا مش هنجرو ما ألف قرط تكون هاتي من أخياتهم أنا تيجي كما جرتي قرط تكون إما خلت تو أبر بعد تيجي جولة لما كلهم هاتي أي رفيق ناناتي Eka daawwattoota hordoftoota keenya egaa akkuma obboleessa keenya irraa dhageessanitti yeroo misaa'ilaan sanaan darbatamaa turte sanitti yeroo sanitti haalli oowwaadha ture haalli gartee lolli biyya sanarra magaalaa sanarra deemaa ture keessumaafuu inni gaafa sanitti Shaara Azbeer yookaan Markazul Kumeemi iddoo mana jireenyaa Pirizaantii Yaman kan duraanii Ali Abdalla Saalaa naannoo san hojiidhaaf achi galaa guyyaa mana Pirizaantii kanaa misaa'ilaan rukutamee achitti misaa'illi kun bu'ee balaa guddaa kanarra geggeessee guyyaa saniitii inni laamushaayee mana galee jechuudha. Namni achi as gartee wallaansaas diinagdee qabaatee namnis dhaabbatee. Waraqaa humna doktorri hunduu tajaajila kiyya jechuudha. Gabbuusi tajaajila adiidha gabbuusi. Tajaajila gabbuusi dura haa qabanii. Egaa bifa kanaan jira namni isa quba qabuus hin jiru. Waldeeni tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa baantii qeeroo ganamaa yookaan hawwisoo qeeroo ganamaa waliin ta'uudhaan gartee namootaan rakkatanii akka bifa kanaan mana keessatti hafan irra deddeemee biitti daawuu isaan keessa jiranis Yamanii wal namaan gaafachiisu hanga ta'etti gargaaraa jira. Kanaafis gaammaan kana mana isaa kanatti argamnaa jechuudha mana Mahamad. Maqaan kee Mahamad maal? Mahamad. Mahamad Ahmad. Ahmaditti mana isaatti kan argamnu kun olaal miilli isaatis bifa kanaan sossoosuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuudha miilli isaatis sossoosuu hin danda'u. Harki isaatis bifa kanaan jira jechuudha. Ookii akka doktora laanu. Mallattoon doktora ispeeshaalistiidha warreen ispeeshaalistiidha jechuudha. Asitti wallaanamuu hin danda'u. Arabiyaan olaal asirratti wanni isaan xalaban Arabiyaan haa ta'e gudura. Siigale chook jettee afaan Arabaatti gaa chook jechuun murtuu lamee guddaa kana kan namni ittiin jiraatu kan mana fakkaatti. Yeroo duraatiif amaliyaan godhame har'a geesse Oromoon amaliyaan haa xalabanillee. Egaa waraqaan gartee galmeen tun galmee mana yaalaa Mashifal Jamuurii Mushifaa biyya kana keessaa beekamaadha. Kan mootummaadhaa jecharraa kan namteef jechuudha. Amma akka qaamni isaa lafeen isaatii cabxee jirtu hundi asirratti ragaan jira jechuudha kun ragaa mana Mushifaati. Sumuda afurii irra jira jechuudha. Mallattoo nama hogganoota mana yaalaa keessaa nama afurii asirratti nama lama asirratti nama lama asirratti nama hedduudha irra jira jechuudha. Kun bifa kanaan jira jechuudha. Obboleessi keenya ammaan tana itillee irratti eegaa hafee bubbulee jira jechuudha. Kanaaf gargaarsa
nurraa barbaadaa jechuudha amma asirratti wanni argaa jiru kunis galmeeleen biraatiif kunula kunis galmee isaati jechuudha Allah kunis galmee isaati fi gartee wanta guututti kunis galmee mana hakimaati jechuudha kunis markazal maamuun irraa jechuudha markazal maamuun gartee Rajisa tokkoffaadha magaalaa kana keessatti iddoo guddoodhaan namatti dhaqa. Kunis gartee ijannoo mana yaalaarraa kan waliigalaati jechuudha. Kanaa ol ijannoon biraan hafne jechuudha. جميل أبدو أحمد الأبسي الدكتور قرتي دكتور جميل أبدو أحمد الأبسي كان قرتي بوين بلس كيم بوين محمد خنيا بوين يا بلس كيم بيجتنا خيسة كيس ولا أنا ممكن تيني ولا كارا قاعدة كبيرو داوتو دكتور خنيا بعدين كيرو غناماتي في ولدينو تم سافي غرقاسة كيرو روميا خيس ما في ولدينو تم سافي غرقاسة كيرو روميا ده هوديله namummaa lammummaa gartee gargaarsa asii fi biyyattis hedduu kan godhaa ture waggoota 8 kana keessatti jechuudha. Arras magaalaa sanaadhaa iddoo garagaraa keessa deemneeti namootaan gartee hanga ta'u waa itti kakkaninee viidiyoodhaan waraabaa jirra. Isaan keessaas Ahmad nama tokko obboleessa kan jiru kanaan jira. Mee atuma walumaa galatti mee gartee haaslaa warra rakkina ka'e himachuu hin dandeessa. Haalli fayyaa keetii immoo fi jireenyi maatii nama maatii qabu nama ijoollee qabu amata lama olii miti amma eegatillee amma sadii jechuudha. Amma sadii kan itti illee jirta jechuudha. Mee kanaaf wanni silaa ijachuu barbaaddu. Ijachuu taniin barbaaddu Oromootti jechuu gara tokko wal'aansa kiyya argachaa hin jiru bakka kanatti dawaa kiyyallee argachaa hin jiru an asirram taa'u jiru bakka tanan taa'u jira gabbee qilleensa addunyaa kanaa argachuu gabbaatee fincaaluu hin dandeessu jechuudha. Hin danda'u. Bakkuma kana soomuu dandeessu jechuudha. Namni naa jiggamu jiru tani inshaallah galata isin dandeenya haadhuma mana kiyyaati. Haadhuma mana keetii qofa jechuudha. Haadhuma mana kiyyaa qofa. Tasa garana jalabaatti fincaan jalabaatti. Kunoon ijotti meeshaan itti fincaan wani jalaaf. Asuma wal waqtitti jalaaf fuudhanii rogoon dhabu. Bakka kanaan gara mana keeraa nyaataa dhugaatii keenya Oromoonis takka takka ta'an nu lallaaltee yoo jiraatte haa galatoomtu jechuudha. Namni isa lallaalu ni jira. Yeroo takka takka dhufanii yeroo gara magaalaa hafaa wanni takka takka hanuu fidanuma jira. Gara magaalaa jechuudha. Nu gargaaranii jira jechuudha. Haa galatoomtu Oromoonis maaliif namni galata ilma namaa hin beekne tarabbillee hin beeku. Sanillee galatoonfachuudhaan barbaade jechuudha Oromoos. Garuu an fayyaatii bakka tanaa Oromoon addunyaarra jirtu bakka jirtu wal dhageessee kanaa jirmattuun itti dhaammadde jechuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya egaa obboleessa keenya akka jirutti ni dhageessan keessumaafuu ijoolleen Awustiraaliyaadhaa yeroo gartee nuti viidiyoo rakkataadhaa waraabnee qilleensarra oolchinee viidiyoo san laaltanii faana buutanii nu gargaaraa turtan guddaa galatoomaa isin hin jenna. Arraas akkuma kaleessa qoqqamtan sanitti arraas if nuu qabaadhaa. Nama mana keessatti hafee gabba'uu hin dandeenye habakkatti fincaan jalaa fuudhan kana itillee irratti hafe kana abbaa maatiidhaati. Namoota akkanaa hedduudha qabna akka nu gargaartan isin hin jenna warreen amma durallee gargaarsa gootan guddaa isin galatoomanna ammallee gargaarsa akka nu gootan abdii qabna. Oromoo waluma abdata malee waan tokko kabiraa namni isa laalu waan hin qabneef Oromoo walumaa fi fireetu firan qabdu Oromoon fira biraati. Kanaafuu meeqa dhaamsi dhumarratti qabdu mee waldeenii tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaadhaatis diinagdee ammaa namoota akka keetii kanaaf haa xiqqaatu malee magaalaa keessatti bakka hedduu kan nama ol bakka kanaas torbaan mudee sikkaniin Hassan Dobbaa jechuu dhageessee miti. Hassan Dobbaa isaa faalii jedhu. Isallee deeggarta dhaynee ilaallee turre amma kamchiidhaa dhaynee turre dhufnee jechuudha. Bakka adda addaa hunda deemutti jiru. Waldeenii kun yoo inni maallaqa ittiin kennan yookaan namootaan alarraa maallaqa ittiin argina kun ijoolleen tun asumaa jireenya yaman kana keessatti saba keenya gatee irraa qooddee achi keessee maallaqa kannaa jirti jechuudha. Mee isaan kanaanoo maal jettaan waldee tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa kanaan. Akkana wal jaaranii uummata ofii rakkataa ofii dhibamaa ofii quba qabaachuun galata guddaadha hangalatoomaa jira. Baandii qeerroo lama ganamaa qeerroo ganamaa jechuudha. Isaan qeerroo gootan qeerroo anis ilmaan qaba inshaallah. Ni jaalata qeerroo. Ni qaba galatoomaa isin jira. Dhumarratti mee dhaamsii qabdu yoo jiraate.
أمس نانك أبو جراته إن شاء الله نكون وقتنا تاو دامسان بدو قرتي وفي سابياسي وار رخوتي جرا دابدو تاتمجي دامس جرا تيمتي رجاله هم دكتوروتا راون هم دكتوروتا يمن كبد ججا برا دكتوروتا دكتوروتا يمن كبد ججا برا دكتي بكتنا مو غرغاسا أورمو تامله غرغاسا ربي توكيشو تاتمله غرغاسي نانك فنجرتو جاچو يو أمو مالك كبادة يو وان نام تكانا غرغارو كبادة تكانا والله نو كبادة والله كاتم فيه بكتنا تاي على المدرتون كنا مان تنا دكتور قلتي دكتور جميل عبدو أحمد العبسي كن قلتي الجنة نسامي أولي نفنيتو أكاي من كيفتيتو تيسون بوفتا سانيتيس شارع أدى الرماس إمارة النخل نمين بين نجرو أجيتو لا كذا خنمتي في دكتورة بيخنا ولي قلاتيتو ورين قلتي نمنقون آلتي ولا سيسا برباكي سكون أمو بيخيس ولا نمو دندكم بيك كنا ولا نمو دندجي ريفري برتيش إسان كنيتو كان نمو كتير كنا ورقات أنا تقريبا داري تامون ويا خنا نابر رسو ورقات أنا إني نابر زيوني لا جرا يوني خيس جتو مجا أفري تكوجا كلا تكوجا نيام مه إني سام بفهمله برسو جه يرو إني رفو إنجليز فاني كتبامو يا بريء عربي كتبام في دي يا فتيجو لا إنجليز فام عربي بيخني جي لا إنجليز فام بيخني عرب ما كتبي في جي ونكم وان جبتو تو أكستير على اللي إنه جارتين تيجانا تيجو جارتين تيجانا في تيجو مبرد أقولنا دور تقريبا مو تفتيش خنا هم تيجي خنا أقول كام خيبوت لا يا ما إنه كنا أفان إنجليز فادين أفان إنجليز فادين كتبات وانم تولا دورا دابتة ما سينام تو جارتين تيجي Pero dua apa ni? Apa ni? Ada di kata apa? Tapi ni boleh tu. Nulu kode ni. Kode rumah fene male. Kode rumah fene tu. Male, wari ada kita. Nami gutu. Gambar asal sebelum tujuan video nak aku pati abdi hanya lalu ni episode berpanu. Kamera nak kan fana tortosuman sebesif na. Ijenna isa kun alat demi akawalanam. Biya kana kaisa walanam wa kandan denye honoral ragal tana itu. Doktor katabi kana itu. Wani berpanu man tana asarati lammi tiyata. Warren narte jirenya biya tanarra wajja kaisa jiratan isa kana biya san kaisa akuma jiratan itti asit kamo isa kana formata godu fi qabanjatu. Kaisa fu tokkofa wani manni barpachisu hala fayya satetu. Khanaf ka sabbondo to oromo da bakka jirtan maratti wani sin jennu isa khanaf wallansa akan mugotan gatte asuman simbesifna nutille video khana youtuber ra feneti namotan hundaratu warte akabira gogona khanarratti ka copy kenya kama tumura finne kirra me wani dumarratti wani slajitu barbadu jirates nuti gargar bahu barbadu Irasabo tates. Share gorani gartay kasumati. Oromo to bidana kanagan isan ra khajila. Guduse isin garto. Ekata wotota Kenya wolteni tumsafi gargasa kairo oromianu ergasa nitus kuno galman Kenya jirra amma ka tipo isan nukanasan garte imanada kisma fu durata wolte tumsafi gargasa kairo oromiada upo batiri Mustafa da imanata nagarte kanesa gargara nukanne akka galman keisani garte namotan sada garte gargasa kumbar patis bira gahajene nukanne imana tesanis يكونوا قال من كين يجرى لقاوتهم دنديسا اوكي افور شان جاه توربا سنتي تاغال كوكم كولا توكو كولا لام كولا سيدي كولا سنتي كولا ساغال دي دم دم تقدمي دم تمي سيدي تمي اخو تمي شان تمي جاه تمي توربا تمي سنتي تمي ساغال كما صدما مالك ايماني داتي kono wado tipo tana guddifadhu sinjannani jarra malla kana hanga kana sibiran go qofamiti sagale si tawda fi tuda kan dune sagale dawotto torto khanya ogese kamera nufana tule qopi kana garte warabi kan garte akka sibiran go kham kole Abdul Nasir Muhammadi qopi san qopi tana bona birra barentoti mana oppo Muhammadi tarkamne oppo Muhammad hali fayya isa akka irra jiru walumaan agarre kanaafuu gargaarsa Oromoo barbaade
Oromoon bakka hunda jirtan viidiyoo kana inshaallah isin biraan keenya akka nu gargaartan asumaan kabajaadhaan isin gaafanna. Silaa Oromoo waa wal gaafatee walirraan dhabuuti. Yoo xiqqaate bishaan wala baasu malee agabuu wal biraan hin deemu ala waliin bulchuu. Kun aadaa keenya aadaa ilmaan gartee dhala namaa keessaa sabni Oromoo aadaa bareedaa qaba. Kana jenneeti abdannaa akka nu gargaartan illee abdii qabna. Asumaan gaa qophii kana gargar baanu ta'a guddaa galatoomaa isin jenna.